Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Amiin. Kabajamtootaaf jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyos kan jaallatu ijoolleen Tawaahidoo hordoftoonni chaayinaalii dhangaa lubbuu hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo araarsummaan giftii keenya dubaroo Maariyaam eegumsi ergamootaaf kadhannaan qulqullootaa isiniif haa baay'atu sinfaan haa ta'u akkam jirtu jecha guyyaa irraa kana hafuura shutalaayii dubbii barbaaduu fi hafuura dhala nama dhorku yookiin immoo dhala nama harkaa baasu gadameessa keessaa miidhaa kan geessisuu fi akkasumallee dabalataan qaalluun dubartii dhiira irra yeroo jiraatu miidhaan isheen fiddu yookiin isheen gaggeessituu fi hafuurota kanaa fi kan kana fakkaatan kana akkamittiin akka ofirraa ittisuu dandeenyu akkamittiin akka ofirraa dhorkuu dandeenyu barnoota kana keessatti bal'inaan kan barannu waan ta'eef isinis chaayinaalii kanaaf haaraa taatanii gara chaayinaalii kanaatti kan dhuftan baga nagaan dhuftan sabskiraayib gochuudhaan hiriyoota keessaniif immoo sheer gochuun sagantaan kun akka bal'atuuf immoo laayik yoo gootan egaatii baay'ee filatamaa waan ta'eef kallattiidhumaatiin isinis laayik sheer gochaa sagalee Waaqayyoo kana hiriyoota keessan biraan akka geessan isiniin jechaa kallattiidhumaan gara barnoota keenyatti darbina. Hafuura shutalaayii dubbii barbaaduu fi hafuura dhala nama harkaa baasu kan jedhu laalla jechuudha jalqaba irratti. Hafuuronni akka kanaa kun egaa yeroo baay'ee jireenya mucaa namaa keessatti deddeebi'ee kan mul'atudha. Hafuuronni akka kanaa miidhaa guddaadha kan isaan gaggeessan. Namoota harkaatii erga dhalateen booda dhala harkaanii baasu. Dhalachuudhaaf yennaa ga'es yookiin immoo yeroon dhaloota mucaa sanaa ga'uudhaaf yennaa ga'es gadameessa keessaa karaa adda ta'eetiin sababa addaa uumanii ni baasu jechuudha. Hawaasa keessatti garuu wanta akka kanaa baay'inaatiin hafuurri kun akka akkas godhu baay'inaan kan barame miti jechuudha. Fakkeenyaaf yoo guyyaansaa gaafa ga'e erga dhalateen booddee gaafa harkaa ba'u harkaa baatee daa'imni jedhanii callisanii dhiisu malee maalirraa ka'eetti namoonni jedhanii xiinxala keessa galanii jiran. Dabalataan immoo gadameessa keessa osoo jirtu dhalachuudhaaf yeroon ishee yommuu dhiyaatu gaafa irraa ba'u maal ta'ee ba'ee gaafa jedhaman yookiin ba'aa baachuudhaan jedhu yookiin immoo godaatiidhaan jedhu sababoota garaagaraa namoonni tilmaaman ofii isaanii tilmaaman malee hafuuronni kun miidhaa akkamii akka isaan gaggeessan jireenya isaanii keessatti namoonni qoratanii ilaalan jechuudha. Yeroo baay'ee egaa hafuurri akkanaa yookiin immoo shutalaayiin ta'uudhaan ulfa irratti miidhaa kan gaggeessu yommuu ta'u dhaloota bakka bu'u yookiin immoo dhaloota dhalatanii ijoollee dhalatan bakka kan bu'an yookiin immoo warra duraa sana bakka kan bu'an hambisuudhaaf kan hojjetudha jechuudha hafuurri kun. Inni guddaan hafuurri kun kan inni irratti xiyyeeffatu dhiiga namaa gadi naquudhaan kan gammaduu fi maatii boochisuu fi gaddisiisuu ijoollee dhabuu isaanillee akka injifannootti kan lakkaa'u ayyaana fi hafuura haalli isaa namaan galle dhokataa ta'edha. Hafuurri shutalaayii kun jechuudha. Baay'ee jireenya namaa keessatti kan nama jeequ. Namoonni yeroo isaanii boo'ichaan akka isaan dabarsan kan taasisu. Yeroo isaanii akka isaan gaddaan dabarsan kan taasisu. Namoonni yommuu dhiigni gadi namu kan gammaduu fi hafuurri akka kanaa kun siistemni yookiin tooftaan ittiin nama miidhu karaalee hedduudhaan kan ifa ta'anii hin mul'annee fi iccitii kan ta'an yookiin immoo dhokatoo kan ta'anidha jechuudha. Qaalluu fi hafuurri gadameessa irraa jalqabee miidhaa geessisu hafuurri shutalaayii kuni gadameessaa kan dhaalaman hafuuronni qaalluu bu'aa ida'ama miidhaa hafuura haadha fi abbaa waan ta'aniif ijoollee yeroo dhalatan wajjin dhalachuudhaan uumama sirrii qaama fi sammuu daa'imootaa wajjin dhalachuudhaan miidhaawwan kanatti aananii jiran qaqqabsiisu jechuudha. Hafuuronni kun qaama haadhaa yookiin immoo gadameessa keessaati kan qabatan. Gadameessa keessaati immoo akka qabataniif bu'uura kan ta'u abbaa fi haati daa'ima sanaa jalqabarraa jalqabanii hafuura kanaatiin dhaalamanii ni jiru yoo ta'e yookiin hafuura kanaan guutamanii ni jiru yoo ta'e guutumaa guututti dhaloota bakka bu'u kana mucaa dhalachuudhaaf jiru kana miidhaa irratti qaqqabsiisuudhaaf
karaa banaa ni argatu. Erga karaa argatanii immoo miidhaawwan amma nuti ilaaluudhaaf jirru kanatti aananii jiran daa'imman san irratti ni qaqqabsiisu. Tokko maseena gochuu danda'u. Daa'imni sun dhiiras haa ta'u dubara erga wajjin dhalatee wajjin guddateen booddee akka namni sun maseenu ni taasisa. Lammaffaan ijoollee dhalatan irratti miidhaa sammuu, miidhaa fayyaa, miidhaa qaamaa uumuu ni danda'a. Fakkeenyaaf afurri qaalluu ijoollee tokko miidhaa qaamaa, miidhaa sammuuf kan kana fakkaatan irratti ni raawwata yookiin immoo irratti ni gaggeessa. Fakkeenyaaf ijaan kan hin argine, gurri isaanii kan hin dhageenye, harki isaanii shibaa kan ta'e, lukti isaanii lukaan deemuu kan hin dandeenye, qaamni isaanii kan jallatu miidhaa sammuu yookiin immoo ilaalchan miidhaa qaama irratti gaggeessuu danda'a jechuudha. Maaliif jalqabarraa jalqabee haadha fi abbaarraa afurri sun dhaalee waan jiruuf abbaa fi haadharraa dhaalee wajjin waan dhalateef akka barbaadetti waan barbaade irratti raawwachuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf miidhaa akka kanaa irratti gaggeessuu danda'a. Gochaa isaa irraa immoo faallaa isaatiin sadarkaa umurii isaanii malee akka yaadanii fi hojiin isaanii hundi akka guddaatti akka lakkaa'an taasisa. Fakkeenyaaf ijoolleen umurii isaanii xiqqoo ta'ee akka nama guddaatti akka isaan yaadan taasisa. Akka nama guddaatti akka isaan yaadan erga taasiseen booddee immoo hojiin isaan hojjetan immoo umurii isaaniidhaa ol kan ta'e, umurii isaanii kan isaan hin madaalle akka ta'u taasisa. Kanaatiin miidhaa guddaa irratti gaggeessuu ni danda'a jechuudha. Gama biraatiin immoo yeroo baay'ee ijoolleen akkanaa yaadni isaanii humna isaanii kan baatu ol waan ta'aniif waggaa dheeraa umuriidhaan turuun isaanii baay'ee xiqqaadha. Humnaa ol yaaduu, humnaa ol xiinxaluu, dafanii guddachuu barbaadu, dafanii qabeenya horachuu barbaadu, dafanii jireenya bu'uuruu barbaadu, dafanii waan hundayyuu saffisaan sammuun isaanii, yaadni isaanii humna isaaniitti ol umurii isaanii kan hin madaalle waan ta'eef ijoolleen akkanaa miidhama guddaa keessa ni galu jechuudha. Inni biraan amala ijoollee dhalatanii balleessuu fi amala badaa dhaalchisuudha. Gochaan hafuura kanaa jechuudha. Ijoollee dhalatan sana amala badaa dhaalchisa. Amala isaanii balleessa. Abbaa fi haadhaaf kan hin ajajamne, abbaa isaanii kan hin kabajne, ollaa kan hin kabajne, afaan isaanii keessaa waan gaariin kan hin dubbatamne, kan nama abaaran, kan nama arrabsan, gittir jedhanii waan namni dubbate ajajamuu akka isaan dhiisan amala badaa dhaalchisa jechuudha hafuurri kun. Kanarraa kan ka'e egaa garaagarummaan haadhaa fi ijoollee, abbaa fi ijoollee gidduutti uumama. Akkamitti uumama? Ajajamuu diduudhaan, faallaa waan maatii yaadaniin faallaa akka yaadan taasisuudhaan miidhaa guddaa irratti qaqqabsiisuu danda'a. Umurii isaanii malee adeemsa uumama marsaa laguu isaanitti baay'isuu danda'a hafuurri kun. Kana gaafa jennu ijoolleen dubaraa umuriin isaanii osoo hin gahin, harma osoo hin baasin, umurii isaanii waggaa 8 fi 9 haala nama naasisuun marsaan laguu yookiin abaaboon ji'aa akka isaanitti dhufu, akka isaan argan taasisa jechuudha. Kan kana taasisu hafuura shottalaa kanadha jechuudha. Haadholii immoo haala hin baramnee fi hin eeggamneen waggaa 30tti akkasumas amma umurii naannoo waggaa 40 irratti yeroo isaan gahan marsaan laguu isaanii akka isaan irraa dhaabbatu taasisa. Akka isaan hin argine taasisa. Akka isaan dhalan godhanne taasisa. Gama sanaan maseenummaa isaanitti fida jechuudha. Umurii malee maseenummaa isaanitti fiduu danda'a. Umurii malee immoo abaaboo ji'aa kana daa'imman waggaa 8 fi 9 osoo umurii isaanii gaa'ilaaf hin gahin, harma osoo hin baasin, osoo hin guddatin umurii kanatti akka ababaan ji'aa kun isaanitti dhufu taasisa. Kanaatiin naasuu guddaa keessa ijoolleen akka galan, maatiinis naasuu guddaa keessa akka isaan galan ni taasisa jechuudha. Tokkoon tokkoo isaanii miidhaa hafuuraamaa kanarraa kan ka'e umurii waggaa 20 irraa jalqabee waggaa 1 yookiin immoo waggaa 2 yookiis isaa oliif marsaa laguu isaanii balleessuu yookiin immoo akka isaan argines gochuu danda'a. Fakkeenyaaf umuriin isaanii immoo gahee waggaa 20 fi isaa ol kan jiran umurii sana keessa osoo isaan jiranuu ababaan ji'aa yookiin immoo marsaa laguu inni jedhamu waggaa 1 yookiin immoo waggaa 2 gonkumatti guutumaa guutuutti akka irraa badu taasisa. Kana gochuunsaa marsaa laguu hin jiru taanaan dhala argachuu hin danda'an. Gidduu sanatti namni sun waggaa 2 fi waggaa 3 waan akkanaa kun gaafa irraa dhabamu dhala argachuu hin danda'an. Gidduu kanatti abbaa manaa fi haadha manaatiin akka isaa walitti bu'an taasisa. Isheen dhala da'uu hin dandeessu.
inni immoo yookiin dhalchuu hin danda'u waan ta'eef jedhanii filannoo biraa keessa akka galaniif ni aggafaaffaa jechuudha afurri kun. Karaa kanaan jireenya gaa'ilaa namootaa miidhuu ni danda'u. Faallaa kanaan immoo ji'a keessatti irra deddeebi'aan dhiigni marsaa laguus akka gadi namu kan godhan immoo yoo barbaade immoo jiin osoo hin gahin ji'a keessatti yeroo 2-3 marsaan laguu akka itti dhufu taasisee dhiiga nama sanaa akka gadi namu taasisa. Kun gochaa afurri hamaan kun raawwatu. Karaa mana yaalatiin ogeessonni akka ibsanitti taateen akkanaa dubartoota faaraa miti jedhu. Darbee darbee sababa adda addaatiin uumamuu danda'a. Ta'us dubartoota baay'ee irratti dhimmi mul'atu garuu kan hin baramnee fi qorannoo mataa isaa kan barbaadudha. Haa ta'u malee egaa gochaawwan namoota armaan olitti amma nuti kaasnee dubbanne caqafamanii fi dubbatamanii hir'inoonni karaa qajeelcha daabiloosiin dhiibbaa hafuurota hamaatiin dhufuu akka danda'u ganaa ragaa quubsaan qaban jechuudha manni yaala. Kana akka saayikolojiitti yaadu malee dhiibbaa kana gaggeessuu ni danda'a hafuurri hamaan jedhanii gonkumaa yaadan. Irra deddeebiidhaan akka ibsametti daabiloos karaa hafuura qaallutiin namoota wajjin dhalachuudhaan wal dhalaa sanyii koo isaan godhadheera jechaa hafuuricha gadamee isaa jalqabee wal harkaa fuudhuudhaan miidhaa cimaa irratti gaggeessuu ni danda'a. Gama biraatiin egaa hafuurri kun namoota irratti miidhaa akka kamiyyuu haa gaggeessu malee namoota irratti miidhaa kana haa fidu malee hafuura kana humna waaqatiin kadhannaadhaan soomiidhaan injifachuu ni danda'a. Fakkeenyaaf kitaaba qulqulluu keessatti wangeelaa Luqaas boqonnaa 9:29 irratti hafuura hamaa akka kanaa baasuun kan danda'amu soomii fi kadhannaadhaan malee bahuu hin danda'u jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hafuura kamiyyuu soomaa fi kadhannaadhaan baasuu akka dandeenyu lafa kaayetu jira jechuudha. Kanaafuu hafuura akka kanaa kana maayidhaan kan nuti mo'achuu dandeenyu jennee yoo laalle egaa hafuura akka kanaa soomiidhaan, kadhannaadhaan, sagadaan, gaabbii galleeffooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuudhaan mo'achuu ni danda'ama. Namoonni hafuura akkanaa irra jiran yeroo kadhannaa isaaniitti akkana jedhanii kadhachuu danda'u isaan irra jiraata. Garaa haadha kiyya keessaati maatirraa dhaallamtee sanyiidhaan kan dhufte hafuurri shootalaayii hafuurri hamaan jireenya kiyya keessatti kan na jeeqxu dhala kiyyatti darbitee immoo dhala kiyya jeequudhaaf kan jirtu maqaa waaqayyootiin, maqaa sillaasiitiin, maqaa qulqulleetti durboo maaramiitiin, maqaa qulqulluu Mikaa'eliif Gabreeliitiin humni kee kan dadhabe harki kee shibaa ijji kee jaamaa gurri kee duudaa haa ta'u narratti akkan hojjenne qaama kiyya keessaa bahi gara si'oolitti badi jennee ni abaarra yoo ta'e hafuurri akka kanaa soomiif kadhannaadhaan taasisnee injifachuu ni dandeenya jechuudha. Darbinees immoo ijoollee irratti hafuuronni akka kanaa ni mul'atu taanaan hafuurri dhiiga kan dhangalaasu dhiiga dhangalaasuttis immoo kan gammaddu jireenya namaa kan jeeqxu jireenya ijoollee kiyyaa maatii kiyyaa keessa galtee kan na jeeqaa jirtu maqaa sillaasiitiin irraa jalqabeeti siidheera hidhame gara si'oolitti gali keessaa bahi jennee ni abaarra taanaan hafuura akka kanaa kana injifachuun ni danda'ama waan ta'eef egaa jabaannee kadhannaadhaan cimnee ni cimna taanaan hafuura kamiyyuu injifachuun ni danda'ama. Kanaaf egaa hundi keessanuu lafa jirtanitti kadhannaa gochuudhaan miidhaa hafuuronni hamoon kun gaggeessan irraa bilisa bahuudhaaf kadhannaa fi soomii sagan murteessaa waan ta'eef kadhannaatti jabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa inni biraa qaalluun dubartii dhiirarra yeroo jirtu miidhaa isheen geessistu maa inni kan jedhu kutaa itti aanu keessatti waliin baran. Qaalluun dubartii dhiirarra bultee miidhaa adda addaa sammuu namootaatii ol ta'e gaggeessiti waan ta'eef akkamittiin gaggeessiti mallattoo ishii maali ishee akkamittiin ofirraa injifachuu dandeenya kan jedhu immoo kutaa itti aanu keessatti baranna waan ta'eef hanga sanatti nagaadhaan tura. Wasfaati Lexaabiir.